jechuu dandeenya. Gurbaa Rayyaan Morokkoodha. Haala addunyaan qalbii rorraastee eegaa turteen waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala je'e malee waan hin taaneef eega guyyaa 4 dachii kiiloomeetira 30 olitti lakkaawamtu fageenyi isii keessatti gurbaan kuni achi keessatti kufee jiraateen qotanii guyyaa 4 booda yeroonii fi baasan xiqqoo hafuurri keessa jirtu yeroo gabaabaa booda gizeenii fi eegaa addunyaa tanatti gad deebi'e booda lafa tanatti jechuudha rabbi ruuxii isaa fudhatee jechuudha. Naam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf jannatul firdawsaa kan Rabbiin haadhaa fi abbaa isaatiif maatii fi firoottan isaa hundaaf Rabbiin jajjabinaa fi Rabbiin iimaanaa fi sabrii Rabbii haa kan nutuma hunda akka ilmaan qabutti duuti isaa sun nu hunda rifachiiste nama hedduudha islaamaa kiristaanaa osoo hin je'in guutuu addunyaa qalbii isaanii rorraastee bakka takkaa nu rifachiiste jechuudha. Laal ilmi namaa haga fedhe gaarii ta'uus badaa ta'uus wallaalaa ta'uus beekaa ta'uus jabaa ta'uus islaama ta'uu baatus waan takkitti tan irratti walii gala. Maali isin ilmi namaa akka namatti jiraatuu qaba. Ilmi namaa duuti dhugaadha ni du'a jechuu irratti namni wal shakku hin jiru. Arra sila akka jaalalaatiif akka rifatuutiif akka namni gartee hedduu qalbiin isaa akkasitti rahmata qabaatuutiif osoo sila arraan tana jaalalti takka immoo rifannoonni takka immoo dirmannaan ilma namaa osoo nama hambistee arraan tana gurbaan keenya Rayyaan ni hafa ture jechuudha. Walii agallu akka sila qalbii nu rorraateen akka sila hawaasni guutuun yaadaan waan danda'uun isaaf tumseen arraan tana Rayyaan du'arraa ni hafa ture jechuudha. Laakiin alwaahidul ahad isa tokko ta'e kanama tokko waliin hin mareen kanama tokko waliin gartee murtii dabarsu irratti nam takkan gargaarsifanne isa murtii irratti nuti isa gargaarsifannu kan inni nun gargaarsifanne kan nutti na haajamne kan nuti isatti haajamne maal jee rasuulli alayhi salaam isaatu fudhate jechuudha. maal jee rasuulli لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رسول ربي عليه الصلاة والسلام صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إني دقو دبتاته دقو انفماته خان صمني خان خجمني ربي سبحانه وتعالى رسول ربي تفخرقابي مالجي أصو علمنا ما تكافي قدان علمنا ما قفامتي warri jinniitii fi ilmi namaa hundi osoo wali qabamee ilama tokko bu'aanii goona osoo jedhe waan rabbii kaleessa barreessee si dabarsee yoo jiraate malee wanni takka illee tananni si fayyadu aangoo si fiduuf beekamtii si kennuuf jabeenya si kennuuf qabeenya si kennuuf fayyaa si kennuuf ilmaan si kennuuf beekumsa si dabaluuf wanni takka illee ilmi namaa osoo waa siif godhuudhaaf bu'aa si buusuudhaaf osoo sirratti siif wali mari'ate waa takka illee si godhuu hin danda'u waan rabbi si qaddarii dabarse malee. Akkasuma yoo namni si miidhuu barbaadees yoo namni si jeesuu barbaadees yoo namni addunyaa tana keessa si dhabamsiisuu barbaadees yoo rabbi si dhabamsiisuudhaaf kaleessa dabarse malee waa takka wanni ati taatu hin jiru. Duba darsii guddoo irraa fudhanne du'a gurbaa keenyaa ilma keenyaa Rayyaan sanirraa gurbaa Marokkootti du'e san wallahi darsii guddoo tayoo namni hadiisa barate isaa galuu dadhabdelleen asirratti isaa galtu tayoo namni oduu dhageehulleen isaa galuu dadhabde hojiidhaan rabbi nu gorsiise duuba. Laalaa gurbaa xiqqaa kana amata 5 qofa jiraate warri ganda isaa isa hin beeku waggaa 5f warri biyya isaatu isa hin beeku ture jechuu nama haga maatii isaatii fi firoottan isaa malee. Laakiin guyyaa 4 keessatti guutuun addunyaa miidiyaan addunyaa isa baree
islaamaa kiristaanni isa baree xiqqaa fi guddaan isa baree beekaa fi wallaalaan isa baree namni isa hin bariin hin jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa tana keessatti nama sooshaal miidiyaa fi niwusii jala hin deemne yoo ta'e malee. Naam walii agallu. Laala Rabbiin subhaanahu wa ta'aala amma beekamtiin isaa suni beekame du'ee gurbaan kun waan isaa fayyadu jirti yoo jannata rabbii yaa rabbi kanniif jennee du'aa isaa goone qofa malee. Naam amma duuba wanni na gaddisiisu tokko yoo jiraate nama keenya ka sooshaal miidiyaa kana fayyadamu dhagaa ka sooshaal miidiyaa kana fayyadamu ka ummata keenya daa'imni akka rayyaan sun ka duuti guyyaa tokko irraa hin dhaabbatin ka harka namaatiin ajjeefamaa jiru biyya keenya keessattis biyya Saa'udii Arabiyaa mana hidhaa keessattis kan beelaan ajjeefamaa jiru kan owwaan ajjeefamaa jiru hidhamtoota keenya kan ulfa garatti baadhattee mana hidhaa biyya Saa'udii keessatti hidhamaa jirtu. انتبهوا أمام رب العالمين فلدر ربي الدنيا تنهدفته ربي سبحانه وتعالى ربي حق أدلقاته تائين لا جروف أران تنوري سوشال ميديا الدنيا وان ريان دبتيف قباتني دبتاجرتن ربين وصو إسن أرقو هقوياتك وهدمتوتا خينيا خان سعودي عربية آتيف hidhamaa jiruuf daa'ima akkasa hagartee mootummaan biyya Saa'udii dachi jalatti hidhee guyyaa 4 miti guyyaa 40 miti amata 2 ol amata takka ol mana Saa'udii Arabiyaa keessatti hidhee hiraarsaa jiru. La ilaha illa Allah. Khadaay para waan uffatu dhabe achi keessatti khawaan nyaatu dhabe aannan dhugu dhabe lubbuudhaaf haati ilmaanii waan nyaachistuu fi waan obaastu dhabde paawdara wali baxaxee obaastu mana hidhaa biyya Saa'udii keessatti jiizaan keessatti narraa himi maqaa biyya Saa'udii hidhaa mana hidhaa san narraa himi ani yaadadheetuun beeku garii isaa maqaa isaa haa guyyaa tokko osoo kana dhageessan osoo miidiyaan kana gabaasu osoo ummanni keenya mana hidhaa keessaa way waatu dhagaa yaa Oromoo mee dhagaa wallahi waan an taajjabe keessa waan ani hedduu garaana balleesse keessa mee naa obsina dhaggeeffadhu dhugumaan ati muslima dhugumaan islaamummaan akkana nama ajajji naam islaamummaan tan garaa walii laafaa jettu duuti nama hunda kan nama gaddisiistu hatta duuti nama kuffaaraa duuti nama rabbi dhugoomsinilleen wallahi osoo namni sun qaceelee du'e jennee mararfannu garaa nu nyaatu sunuu sila dhaggeeffadhu lubbuun hundinuu rabbii biratti gatii qabdi hojii isiitiin madaalamtee immaa qaxxaamti immaa jannata kan namti malee lubbuun ummata Oromootu maaliif si biratti rakkisha taate kanatti lubbuu nama tokkooti kan arraantana guutuun addunyaa wal jalaa qabdee olii fi gad dhofaa jirtu lubbuu nama tokkooti lubbuun nama tokkoo gatii guddaa akka qabdu rabbiin ragaa sirratti beelal duuba ati harakkoo ummata keenyaa beeku haa guyyaa tokko yaa rabbi hidhamtoota keenya mara waan biraanis hidhamtoota keenya kan biyya Saa'udii Arabiyaatti hidhaa jiru yaa rabbi hidharraa nuu baasi takkaa hin je'in miidiyaan addunyaa arraantana rayyaaniif kabareejii guddaa kanne alhamdulillah kuni darsii guddaadha arra addunyaan dubbatteef osoo sila arraantana hidhamtoota keenya kan Saa'udii Arabiyaa CNN'n gabaase mootummaan addunyaa guguddaan kun osoo gabaase ni gabaastan jechuu isin waan mootummaan hafarsuu fi miidiyaan hafarsu waliin deemtan jechuu sagalee miskiinaa tan hin dhageessan jechuu rabbiidhaa maal jechuu teessan rabbiin sagalee guddoo dabarsa sagalee xiqqoo ukkaamsa isin hin jee
dhugumaatu ikhlaasaa keessa jira if gaafadhu haganuma dhugaadhaan garaan si mararee way dhugumaan wallahi rayyaan duuti isaa wallahi siyaachisisteeti dhugumaan garaan si gadde naam duba maaliif filatta nama addan umanni Saudi Arabiyaa jiru paartii kam deeggaree paartii kam abaaree paartii kam xiqqeessee hidhame paartii kam deeggaree paartii kam abaaree mootummaa kam deeggareeti hidhame haati ilmaanii naam dhugumaan ati ammaan tana wallahi rayyaan jaalatte inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jettee barreessite hadiisa rasuula irra fidde rabbiin jannataa kennuuf jette baga jette maaltutu afaan si lugaame ummata keenya kan waggaa takka guutuu biyya Saa'udii keessatti daa'imni isaa aannan dhugu dhabee paawudara dhugaa jiruuf maaltutu dubbatu si dhoowwe haybar rayyaan bar namni addunyaa irratti mul'isee gabbaasee akka dubbatamu godhe namuma akka keetiiti bar hagartee dubbi isaa laayivii isaa osoo jalaa hin jijjiirin irra ture maaliif keenya akkas godhuu dadhabdan duuti ilmaan keenyaa du'a sareeti duuti hidhamtoota keenyaa kan biyya Saa'udii Arabiyaa keessatti hidhamaa jiru du'a namaatii miti yaa ustaadhi yaa sheekii يا دعاة الإسلام يا ور خير التنما يامتن هدولالي هيوت بكتوت دوبرتي قري في كيرون مي أفان توكو هدم توتا سعودي عربياتي مي يا ربي هدرانو باسي جي دوبردو مي فوتو إساني تا إسان غرتي من هدا خيستي وچو دابني ميكا وفتاني أكستي لفرب ميكرر فاجرا سنيف ميمت أنسيتي أمتك أنا يا ربي الرانو باسي مي جايدو بدو مي يوردو قماران نموما كبات مو وان بيك كم تيقو دور قد تخيسة تأتيس هابيك كمو بريسا جرتمو يو دوتي ريان سياتي سيستيجرات قدر ربي تربي توفيدي قربا دو أسا ربي توفيدي du'a tabiraata namni beekaan nu ajjeesaa jiru mootummaan Saa'udii ummata keenya manhidhaa keessatti affeelaa jiru yaa akhi miskiinni rabbi sun maal si godhe maal sirraa balleessi ummanni Oromoo badiin isaa maal sirraa balleessi lubbuma gartee rayyaan saniin garaagarummaan isin qabdu maal rabbiitu uume saniis kanaas rabbiitu uume akkuma kun garaas nyaateetti خنيس دائما خينيا خمنا سعودي جروس دائما خينيا خناف مالك نوتيس ولي قال لي بكتكا ترى يانتنا إنيو سيدركي مرر فتي جرانسي بدي خنا موتوما نيني ربي العالميناتو أتشيك أكينو خفوس أمري إساتين أجل إساتين تاسي تسعودي ساكسوما قرومو ربي سببا موتوما خنتي ولي ربي سبحانه وتعالى osoo silaa guututti osoo callistee garuu lubbuun yaa akhi lubbuun ummata keenyaa tuni sibiratti akka wanni tanaati akka laal dahaba wanni qarshii kana jechuudha lubbuun ummata biraa immoo sibiratti akka warqiiti akka dahabaati akka daayimandiiti hadiisa kam keessa qarate haasawa akkasii quraana kam keessa qarate haasawa akkasii mee laali deemiti Oromoon خشيخا خدرسا خستازا خسياسا خإسلاما خكريستانا بيخا ولالا بيجي ساني لكا نتكاتنا نواء ريان أجيف دو أيسات الراهن دبتين هم مرفتين تكا ربين خلتنيف دو إلمان خينيو أرومو من سعودي عربية خيستي دري رتي نيات ماجران هركن ماتين أجيف ماجران بيلاف أمتها أول سات لماجران قربان خون ألتي أمتا شني guyyaa afur keessatti rakkoon isaatii fi wanni isarratti ga'e kun addunyaa waliin ga'e
amata tokko ol amata lama ol dubbachuu jira ummanni keenya mana Saudi Arabiyaa keessa isaanis social media fayyadamaa jiran tabiraata ati ni garta ni dubbatta tan ammoo hin dubbatin rabbiin sin jee tanaaf rabbiin kadhatin rabbi sin jee ustaaza afaan amaaraa dubbatus ustaaza afaan oromoo dubbatus ustaaza afaan tigree dubbatus qeesiis abbootii gadaatis waaqeffataas dhugumaan namooma qabna dhuguma mee if gaafadha aqli teessan xiqqoo gaafadha mee is this is humanity o isa addunyaatu gabaasisaniif gabaastani isa addunyaatu raa dubbate saniif raa dubbattani addunyaan nama biraati atis addunyaa keessan jirtu ummanni keenya kun addunyaa keessan jiru hidhatti dararamaa jiru rakkataa jiru kun na argaadha o anis barrayyaan irraa dubbadheedha ka sagalee hin qabne ka miidiyaa hin qabne ka si malee anaa fi ati malee nama biraa hin qabne rabbii gaditti kanaaf dubbatuun maal sitti ulfaate waay fuula rabbii dura dhaabbattee maal himachuu deemta eega dubbachuun keen olle eega sagalee ta'uun keen olle rabbiin waa hedduudha saaxil baasee duba waa hedduu saaxil baasee duba duuti rayyaan darsii guddoo nuu hannite duba idaananni kun hin jiru hajannee usnee afaan qabanneetuma deemnu ha'iyyuu haga iyyuu dandee haan addunyaan dubbii isaa dubbannaan dubbattan haqaa dubbiin tun obboleen islaama tana gaafii sammuu teessaniif deebisa yoo gaafiin tiyyatun nagayaan isin raffistee fi isin raffisuu baatte anaa miti rabbal aalamiinaaf deebisaa qopheessa arrallee borullee ummata Saa'udiitti hidhamaa jiruuf sagalee tahaa jiran kunis ummata keenya lubbuun hundinuu rabbii biratti gatii qabdi lubbuun hundinuu walqixa lubbuun hundinuu walqixa inuma an lallaafiseen dubbadhorra akka dirqamattiin dubbadhaale waajibaatu nurra jiran hundaa'u lubbuu takka ta osoo du'u jirtu osoo garuu usnee laalee callisuu shari'aan islaamaa irraa nu gaafatti dirqama nurra jiran hundaa'u dirqama amantii dirqama namooma dirqama sabummaa dirqama lammummaa dirqama biyyummaa dhaggeeffadhu dirqama shantu nurra jira نجينا جرى ترتي غاري السلام عليكم نجينا جرى ترتي غاري وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته